Egaan kabajamtoota hordoftoota koo baay'ee tokkoon biizii ta'e jechuudha. Maalitti akkam biizii ta'ee bal'inaan isinitti argisiisuu danda'a. Jalqaba isaa xiqqoo ishee isinitti argisiisaa deema jechuudha. Viidiyoo kanarraa hin hubattanii maalitti akka biizii ta'e hojiidhaan qabameetiin hin jira. Booda yeroo biraa jechuudha bal'inaan viidiyoo isinii waraabee isinitti argisiisee jechuudha. Laayik sheer naaf gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessaa warri haaraa taatan immoo sabskiraayib naaf godhaa. Viidiyoo ittaan wajjin turtii gaarii. Dhugutti haa mul'atu. Ilmaan dheessa fannaa ilmaan guddisa bira. Ilmaan karaa gubbachuu bira. Dhalachuun bara dhoqqeen uraan mondolaa. Dhalchuun nama dhibbaa bakka feetu dachee biraa deemta. Ilmaan yoo guddiste ilmaan tante ta'uu beektu. Ilmaan yoo guddiste jaalala si beektu. Si galee ilmaan yoo as guddiste yoo si wajjin hojii jedha. Malee dhaluu taatu bakka akka dachee biraan deemtu. Gaaf guddachuun nun dhufti. Isaanis barbaadaan dhufti. Sanima akkasii bara. Fayyadu waan gartee haalli fidee kan gootaree. Achi bakka ofirraa deemitii achitti neetii fuudhitii dhalfadhu. Ilmoo biraa ta'e deengaddas maal jettee intanaan maqaan isii akkuma dagadda akkasuma yaa ta'an jira. Maal jetteen ayyuuni bakka ilmaan siifin fida anuyyuu ilmaan anuu siifin dhalaa ilmaaniif jettee olii gadi hin deemne hin jedhamu akkana hin jedhamu isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ilmoon inni booda dhuftus carraa ishii qabattee dhufti inni dura jirus immooyyuu carraa isaa qabatee jira jechuudha. Ilmoon ilmoodhuma. Ilmoo ofii immoo dhalanii ilmoo iddoo barbaadanitti gatuun baay'ee dhugaa baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'uma tokko ulfaata. Garuu immoo dhiironni baay'een amala kana qabani. Amala akka ammayyaasuun jedhee kana ni qabani jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudha fi namoonni baay'een ofuma isaaniitii ofirraa dubbachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf Iyyaasuun iyyuu yaada kana waan of keessaa qabuu fi isaan akkas jedhe jechuudha. Maaliif deemtee Barakina asal duaan sudah kita melihat ilman caalta ilman waan rigirin beta yo qabadu qabadu yo ini sitti kaate kulli trishan qachi lugi yo dira taate dira ayu አይደለም አንቺ ራስሽ ናት እሱ ይሄ አይበቃሽም ብሎ ነው ገዝቶልኝ የሚመጣው ራስሽ ናት የምትጠቀሚው ነገር አለ ትጎጃለሽ ይሄንን ገዝቶልኝ ይመጣል ይሄ አይበቃሽም ብሎ egaan samoona kana baay'ee tokko sinirraa badeen jira dhugaa dubbachuudhaaf baay'uma tokko biizii ta'anilleedha jechuudha. Hojiidhaan hin qabame garanaa garasitti na girrisiisaa jirti jechuudha Itoophiyaan. Oromiyaan jechuun qabamiti. Akkasii akkam jirtanii fayyaa qabdanii miti isin nagaan qaba galatasaa. Egaa samoona kana Sayidoon Ayyuun girgirree akka malee irra jiranii argaatuman ture. Kaleessarree dheengaddarree argeen jira. Garuu yeroon dhabe yeroon taa'ee irraa isaan irraa dubbadhu jechuudha. Ayyuunis balleessa qabdi Sayidoonis balleessa qaba jechuudha iddoo kana keessatti. Sababni isaa maaliif seetanii Ayyuuni yaa daa'imnis ta'uu danda'a. Wallaalus dandeessi jechuudha. Beekamu namni guddina qofa miti yaanni sammuu isaa fageessee yoo yaaduu baate bakka asuma qallaalitti waan xiqqeetu yaaduu danda'a jechuudha. Ishiinis ilmaan isaa akka inni bakka isaan jiran deemee inni barbaadu dhoorkuu hin qabdu turte. Haa ta'u malee immoo innis immoo erga akkas ta'ee hodhutti dhugeedhee barakina kana itti kennuu hin qabu ture fiduu hin qabu ture jechuudha. So waan baay'ee takka nama intini jedhudha jechuudha. Namatti ulfaatudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif ishiin dogoggortee wallaallinati isiitii waa baay'ee gochuu waa baay'ee jechuu dandeessi. Garuu immoo inni intini jechuu qaba jechuudha. Inni yaaduu qaba jechuudha silaa waan kana. Garuu immoo haa ta'u malee hin balleessee bakka kanatti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf hin balleessee. Egaa akkuma beekamu immoo gara Yamaniitti deebi'aa jira. Sumayyaan Yamanii jirti. Hoteela isheen jirturree irraa baay'eetiin jira jechaa ture jechuudha. Akkuma jalqaba viidiyoo kiyyaa irratti argitanii Sumayyaan Yamanii jirtidha. Gara buufata xiyyaaratti yommuu Iyyaasuu wajjin deemaa jiranii yeroo buufata xiyyaaraa keessa seenee jira. Akkuma waliin arginetti egaa dhugaa dubbachuudhaaf itti taphatteerti Sumayyaan baay'eedha. Agana kan hin jedhamne dhugaa itti taphattee jirti.
rabbiin waliin isaan haa barbaadu wanti nuti jennu tokko illee hin jiru. Ani bilbilaaf hin ture bilbila narraa hin kaasne inni yaasuu fi wabiin haasofsiisaniitiin hin ture. Takka sitti qabaatuma haa turu tarii viidiyoo biraa deebistee waraabuu dandeessi. Akkasittiin xiqqoo shaa turu jennaani lakkii hoteela isheen jirtu sanatti dirqama dafeetiin dhaquutiin hin qabaa. Akkasuma intallitti faana jirtu sunillee baay'ee intallitti sun baay'ee gadiidha. Akkuma asitti guyyaa cidha keenya viidiyoo nuti qarratsanne hunda miimoorii nu jalaa fudhattee intalittiin baay'ee kan danda'amtu miti. Kanaaf intalittiin kun fuutee gara biraatitti dabarsuu dandeessi. Onnummaa numti ishiin achi gara isheen jirtu dhaxxeefiyyuu maaliif akka ta'e hin barree. Jalqaba dursaayyuu kan waa'ee badiitii kana yookiin immoo summayyaan akka meeshaa ishee gurgurattee manaa baatu kan taasiseeyyuu intala kanadha. Jedhee nu didee bakka asitti hafu nu didee naan jedhani. Jennaan anis gaafa ni ilaalu bakka intalittiin dhugaadhuma dubbachuudhaa fi miimoorii asii fuutee Yamaniin geessuun ishee guyyaa cidha sanaa akkasittiin nama aga sanaa kana keessatti difratii aga kanaa qabaattee miimoorii kana baafachuun ishee warra kaameraamaanii hundayyuu haala isheen ittiin isaan duubsitee miimoorota kaameraa keessa jiran hunda even ani kaameraa keessaa baasuun isheeyyuu hedduu takka na ajaa'ibeessa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kaameraa keessaa baasuun isheeyyuu kanna kaameraa wiizame kaedech ninja በጣም የሚገርም ነው። ani kaameraadhuma faana fudhatteen deemtuyyuu jechaan tureeyyuu. Haa ta'u malee difratii aga kana qabaachuu argitanii reessu nama kaameraa keessaa miimoorii baastee fudhachuun ishee bakka yaani beekan isin dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na intini jette. Haa ta'u malee mantalli kun Sumayyaa bira deemuu jechuun bakka baay'ee tokko ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Haa ta'u malee Saidoon amma atattama kanatti achi deemuun isaa gaariidha. Dhugaadhuma nuu achi jiraattee hoteela sana inni beekee jira taanani deemuun isaa bareeda. Isuma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif seetanii ilmoo nama akkuma inni jedheeyyuu jechuudha sagalee isaa dhaggeeffattanoo taate jalqaba irratti kaayitiin hin ture. Akkuma inni jedheeyyuu ilmoon agam akka nama marartu ilmoon maal akka nama gootu nama ilmoo qabutu beeka jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Nama ilmoo qabutu beeka nama mi'aa ilmoo argitu beeka jechuudha. Nama ilmoon dhugaadha nama wanti hundinuu ilmoo hin godhatti. Dhala nama qofa osoo hin taane wanti hundinuu ilmoo hin godhata. Garuu ilmoo isaa sana yoo itti dadhabee hin guddisin yoo mi'aa ilmoo isaa sun maal akka taate bakka jira miti rakkoo keessattis gammachuu keessattis gadda keessattis ilmoo kee wajjiniin beeloftee dheebottee ilmoo kee wajjiniin yoo jireenya ilmoo keetii argite yookiin immoo ilmoon kee jalqaba xiqqishuurra kaatee hanga isiin guddatutti yoo ati waliin jiraatte mi'aa ilmoo keetii barta jechuudha. Garuu ilmoon kee bakka barbaadde deemtee akka barbaadde taatee atis bakka mi'aa ilmoo hin qabdu akkuma inni jedheeyyuu dhalshaa bakkuma arganitti dhalaa deemudha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. So kun immoo waan hin taanedha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ammayyaasuun maal jedheeni Iyyaasuun maal jedheeni ture achi bakka ofirraa deemitii achitti neetii fuudhitii dhalfadhu ilmoo biraa dhee dheengaddas maal jettee intanaan maqaan isii akkuma siituu dagadda akkasumayyaa ta'an jira. Maal jetteen ayyuuni bakka ilmaan siifin fida anuyyuu ilmaan anuu siifin dhalaa ilmaaniif jettee olii gadi hin deemne hin jedhamu akkana hin jedhamu isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ilmoon inni booda dhuftus carraa ishii qabattee dhufti inni dura jirus immooyyuu carraa isaa qabatee jira jechuudha. Ilmoon ilmoodhuma ilmoo ofii immoo dhalanii ilmoo iddoo barbaadanitti gatuun baay'ee dhugaa baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'uma tokko ulfaata. Garuu immoo dhiironni baay'een amala kana qabani amala akka Ammayyaasuun jedhee kana ni qabani jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf fi namoonni baay'een ofuma isaaniitii ofirraa dubbachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf Iyyaasuun yaada kana waan of keessaa qabuu fi isaan akkas jedhe jechuudha. Maaliif deemtee barbaaddaa bakka ofirraa dhiisitii intini jedhee kan biraa fuudhitii dhalfadhu. Isaan sunoo maal ta'ani hin badanii tafanii urfatti. Hindi ishee midhaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Saidoon ilmoo isaati irratti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko bakka nam jabaadha isa dhugaa dubbachuudhaaf.
ilmoo isaa qofa osoo hin taane jireenyi isaatis manni isaas akka hin diigamneef meeshaan hanga sanaa mana isaa keessaa bahee badee wanti kun hundinuu ta'ee osoo dhiira tokkooti dhugaa rabbi jechuudha. Meeshaa akka kanaa mana keessaa dubartittiin haati manaa isaa baastee gurgurattee intu bakka akkasittiin haasaa akkasitti qabirri jettee raawwattee gadi bicisaa akkasitti taasoftee takka bakka san jira takka bakka nan jira jettee akka allaatti asiifachi ariitee mitiitii jechuudha. Afaanumaan haala qalaatii takka bakka jira miti afaanumaan jechuma guddaa takka baafattee yoo itti dubbatte agama akka ta'an nima beekna jechuudha. Hundi keenya dhugaa dubbachuudha. Garuu seedoon baay'ee tigistanyaa bakkaan beekaan jechaan qabuuf dhugaa dubbachuudhaaf jechaan qabuufi nama akka isaa rabbi nuuf haa baay'isu akkas jedha rabbiin kadhadha nama akka isaa rabbi nuuf haa baay'isu jedhaatii rabbiin kadhadha. Dhugaa nama tigistanyaa akkana meeshaa qabu hunda mana keessaa guuramee wantoonni inni waggaa meeqatti dadhabe hundinuu isa duuba mana keessaa ba'ee manni onee mana onaa keessa taa'ee izumaan iyyuu mooyyuu haadha manaa kooti haadha ilmaan kootiti barbaaduun qaba jedhee gaafa ishiin biyya sanan jira magaalaa kanan jiran jennee bara sini galee lafa makiinadhaan deemamuu miti kan isiin himte Yaman keessa teessee Itoophiyaan jira jette garuu achi ba'ee dhufeenne jechuudha. Deemee ji'a guunne bara akkuma argitanu as ture osoo ji'a hin guutinidha inni deebi'ee kan dhufe jechuudha. So baay'ee tokko waan ulfaatudha. Sumayyaa garuu gifii kana keessaa hin baatan natti hin fakkaatu kan hunda kan goote kana keessa waan baatu natti hin fakkaatu. Ammas yoo ta'e jechuudha inni garaa hin muranne ammas taanaan ilmaan koo hangan argutti ani hin taa'u amman ilmoo koo fi haadha manaa koo ijaan argutti hin taa'u jedhee raawwate akkasittiin olii fiigaa ture. Akkuma argitu hatta mana haadha manaa isaa lammaffaarree hin deemne hoteela qabatee hoteela keessa hanga inni argatutti hoteela keessa ture. Achiin immoo gaafa ati Yamaniin jira jettu immoo kunoo tikkeeta kutatee gara Yamanii dhufaa jira jechuudha. So baay'ee tokko ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Naatoo kanaan booda si ga'a taphatteetta baay'ee taphatteetta si ga'a osoo gadi baatee mul'attee gaariidha isa dhugaa